kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akka oduun gabaasa ammaatiin nu dhaqqabaatiin jirtu akkasuma uummanni Oromoo Soomaaliyaa keessa jiru guutuu kaan ajjeefamaa kaan reebamaa kaan makiina fe'amee gara Itoophiyaa ergamaa akka jiru dhaga'amaatii jira. Kanumaan wal qabate akkasuma uummanni Soomaalee keessattis akkasuma uummata keenya baqachiisanii uummata keessan nu keessaa yaasanii isaan keessaa of keessaa yaasanii akkasuma ammallee Itoophiyaa keessatti magaalaa teennaa Oromiyaa bahaa magaalaa guddittii Oromiyaa bahaa Dirree Dawaa keessallee akka fudhataatiin jiran gabaafamaa jira. Kanuma callatti wayi dhaabbatee akkuma jiruun itti fuufee akkasuma aanaa madda walaabuu waraanaan dha'anii akka lafa saamaatiin jiran dhaga'amaatiin jira. Kanumatti aansuudhaan gama mooyoleetiin daangaa dabranii mooyolees teennaa akka jedhaatiin jiran sitii teennaa akka jedhaatiin jiran dhaaboleen isaanii gugurdoon akka ONLF akkasuma dhaabolee siyaasaa agartee hayyoonni siyaasaa agartee uummata Somaalee guutuun Ogaadeen akka irratti walgahii mari'ataatiin jiru dhageeffamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya diinni akkana sirraan mari'ata akkanan lafatan teessaamuuf sirraan mari'ata akkaamiitti ofirraa deebistaan gaafii kan keetiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya deebiin uummata keessanii deebiin gaafiin uummata keessanii hanga ammaa hin deebine isinis gaafii keessanitti fufuu qabdan ka jedhu dhaamsa uummata Oromooti irraa dhufee. Daangaan Oromiyaa saamamaa akka jiru akka gartee lafa bisnesaa lafa gugurdoo lafa beekamtuu magaalaa beekamtuu akka gara mootummaa biraatti yookaan akka saba biraa harka galaatiin jirtu gabaafamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yoo dhagaa wallaaltanii jiraatan gartee dhaaboleen siyaasaa Somaalee guututti ajaja kana dabarsitee akka jirtu dhagahamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya tokkummaa kennaan lammummaa teennaan kaanee wal qabannee Oromiyaa bahaa akkasuma Oromiyaa kaaba yookaan kibbaa gartee gama kibbaatti bobbaane yookaan gama Booranaa daangaa mooyyalee akka tikfannu gabaasa uummata Oromoo amma dabraa jiru. Kana akkasuma Oromiyaa madda walaabuu daangaa Oromiyaa ce'anii dachii guddoo fudhataa akka jiran gabaafamaa jira. Kuni maaliif barbaachise? Uummanni seentaa gartee bisneesaa gugurdaa waan beekaniif kanaaf addunyaa mootummaa bitanii itti bobbaasaa akka jiran dhagahamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya mee rakkoo uummanni keenya keessummeessaa jiru walumaan haa ilaallu. Mee fakkeenya yoo fudhanne yeroo ammaa kana magaalaa Dirree Dawaa Oromiyaa bahaa keessatti argamti. Magaalaa guddittiin Oromiyaan bahaa qabdu keessaa isii sadarkaa tokkoffaa irra jirti. Garuu rakkoo isii irra gahaatiin jiruu fi itti deemaatiin jiru mee walumaan haa ilaallu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya akka waan kana wayiif malee hin kaasne. Dhiyoo kana akkasuma katibaan Dirree Dawaa akkasuma gama mootummaatiin ergama mootummaatiin ka deemu. Wanni xiqqoon takka osoo waa'ee bisneesaa takkallee taate yookaan waan kaampanii takkallee taate muramtee kennamteefii jirti. Garuu waan sanirraa hin sababeeffachuudhaan uummanni gartee Somaalee magaalaan Dirree Dawaa teenna magaalaan Dirree Dawaa duraanuu teenna ta gurgurraati deeffachuu qabna. Bara gartee wanni sanurraa fudhatamte ni saamamte amma deeffachuu qabna magaalaa teenna sitii teenna jedhanii ammaan tana haasa'aatiin jiran. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni isaan amma haasa'an kun dhugaa ni ta'a waan ta'eef wanni kun dhugaa ni ta'a fudhatamuu ni fudhatamti. Wanni irratti nu daalaynu yoo jiraate yoo nu tokkummaan kaanee uummata keenya irreedhaan ofirraa faccifnu kadhaa takka malee biyya keenya daangaatti yoo eegatte qofa kasirraan fudhatamne. Yoo ati kabajaadhaan nama gaafatte kabajaan hin jirtu yeroo ammaa. Yoo ati gartee kadhaadhaan nama gaafatte hin jirtu. Yoo ati kabajaadhaan gartee daangaa hin dabritu mootummaa seera mootummaatiin yoo ati gaafatte hin jirtu. Yeroo ammaa kana wanni uummanni ammaan tana bulaatiin jiruun giddaa jitti wal bulchaa jira waan ta'eef. Kabajaan ati deemtuun dimokiraasiin ati deemtuun hin jirtu waan taateef uummata kiyya kabajamoo fi jaalatamoo uummata kana uummanni kun kan dararaatiin jiru uummati kun uummata Soomaaliyaa keessa jiru uummata keenya kan Soomaaliyaa keessa jiru ufitu jira. Dirree Dawaa fudhatu jiranii ana madoolaa budaangaa dabranii immoo lafa dachii guddoo fudhatanii jiranii mooyyolee fudhachuu jiranii uummata Oromoo maaliif teettan? Obodiyoon duraanuu nu saamuu malee nu cabsuu malee muka qottooti isiin nu cabsuu malee faayidaa isiin nuu fidde yoo jiraate nuu fida. Faayidaa obodiyoon nuu fidde durirrayyuu gaafa Dargii yookaan Haile Sillaasee gaafa Minilikirraayi
yookaan uummanni gartee mootummaa wajji dalagu tokko iyyuu keerii hin qabu. Mootummaa daangaa sii kabachiisa yoo inni jedhamu hin jirtu. Mootummaa dachii tanteessii eega waan jedhamu hin jirtu. Garuu harka 75 mootummaa osoo hin taane hammaati jabaatte mootummaan irra jabaata waan ta'eef kana qabachuu dadhabnee tokkummaa keenya qabachuu dadhabnee daangaa keenya eegachuu dadhabnee lafti keenya saamamaatiin jirti kaartaan keenya haga ammaa muramee dhumaatiin jira. Fakkeenya yoo fudhattan hatta waan biraa dhiisi Harariyyuu magaalaa Oromooti yookaan lafa Oromooti Harariif kennamte. Uummanni Oromoo gaafa mala Zeenaawiitu dubbachuu hin dandeenye ni dhiise. Kanarraan dabartee magaalaan Dirree Dawaa kennamu jirti. Tooftaadhaan kennamte. Tooftaadhaan Somaaliyaa harka galuu jirti. Mooyyolee tooftaadhaan Somaaliyaa harka galuu jirti. Daangaa madda walaabaa tooftaadhaan irreedhaan saamamu jira. Gara biraatiin akkasuma gara naannoo Amaaraatiin Wallaggaan akkasuma. Kanaan gara Beenishaangul waa hedduudhaan uummanni keenya saamamaatiin jira jechuudha. Kana wanni nu saamaniif, wanni nu fiixaniif, wanni nu cunqursaniif laafinna keenya waan taateef fudhadha. Yoo ati jabinna qabaatte namni daangaa sitti hin dabru. Yoo ati jabaa taate, yoo ati jabeenna kee qabaatte, tokkummaa kee qabaatte namni daangaa sitti hin dabru. Bakka sochoote hundatti yoo ati waliin sochootee daangaa kan kee kabachiifatte wanni si bira dhaabbatu takka illee hin jirtu. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya daangaa keessan eegachuu qabdan. Daangaa keessan dhoowwachuu qabdan. Magaalaa keessan gudditti Dirree Dawaa dhoowwachuu qabdan. Mooyyolee uummanni Booranaa marsee uummata Mooyyolee guututti naannoo Oromiyaa jala galtee akkasuma federaala harkaa baatee uummanni Booranaa kontoroolee lafa san qabuu qaba. Uummanni Somaalee kun uummata mallaqa qabu, uummata afaan qabu, uummata qawwee qabu. Lafa san irraa kaasanii uummata kanaaf fudhataa jiran jechuudha. Lafa daangaa, lafa bareeddu, lafa bizineesaa hunda uummata mallaqa qabutu fudhataatiin jira. Kuni maaliif nu barbaachise? Yoo miskiinummaa teennaaf lafti akkana nu saamamtu taate miskiinummaa teennaan haateettu lafti hin kenninu. Lafa teenna gadi hin dhiisnu akka gadi hin dhiisne Oromiyaa bayaatti nu iyyaa. Oromiyaan bayaa akka magaalaa Dirree Dawaa gadi hin dhiifne akka keessa yaaftaniyyuu abdiin isinirraa qabna jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkasuma gama Mooyyeleetiin uummata Booranaatti iyyinaa. Mooyyolee akka nu harkaan baane akkasuma gara gabaasa uummata keenyaatti harka galfanne jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isin dhiyaannee jira asumaan hordofaa isiniin jennaan. Oromiyaan Somaalee keessatti argamtu xiqqaaf guddaan isaanii akkasuma uummanni Itoophiyaatiin walumaa galatti wal qabatee miidhaan akka irra ga'aatiin jiru gabaafamaa jira. Gabaasni akka nu dhaqqabaatiin jirutti miidhaan Oromiyaa irratti akkasuma uummata Oromoo Somaaliyaa keessatti akkasuma Hargeysaa, Puutlaandii akkasuma naannoo adda addaa keessatti miidhaman irra ga'aatiin jiru hedduu lubbuuf gaagamaa jiru. Hedduu baay'inaan mul'ata akka jiru gabaafamaa jira. Uummanni nu dhaqqabaa jecha mootummaa Itoophiyaatti iyyachaa akkasuma uummata Oromoo achi keessa jiru hundaayyuu guuranii gara gartee Itoophiyaa akka dabarsaatiin jiran gabaafamaa jira. Kagarii ammoo akka guyyaa kaleessaa kana mucaa tokko rasaasaan dhaanii akka ajjeesanii jiran gabaafamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Somaalee yeroo ammaa uummata Itoophiyaatiif hedduu gaagamaa akka ta'aa jirtu gabaafamaa jira. Uummanni Itoophiyaa akka Somaaliyaa keessatti argamu miidhaa hedduu fi saaxilamaa akka jiru akkasuma reebichaa fi ajjeechaa akkasuma qabanii guuranii gara Itoophiyaa ergaa akkasuma kaaniin mana hidhaa hedduu fi saaxilaa akka jiran akkasuma qaama hin beekamneen reebachaa akkasuma qaama mootummaanis rasaasaan dhahama waa hedduu akka saaxilaa jiran gabaafamaa jira. Kanumaan wal qabatee miidhaan Oromiyaa keessatti agartee uummata Somaalee keessatti uummata Oromoo irratti miidhaan gaggeeffamaatiin jiru hedduu babal'atee akka deemaatiin jiru gabaafamaa jira. San bira dabree Soomaaliyaan Itoophiyaa keessatti argamtu dachii Oromiyaa akka saamaatiin jirtu akkasuma akka Dirree Dawaa akkasuma magaalaa Teena jechuudhaan akkasuma gartee godina Baalee aanaa madda walaabuu akkasuma naannoo adda addaa dachii fudhataa akka jirtu san bira dabree daangaan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gartee daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa walitti dhaabbattu biyya Mooyyolee jedhamu. Mooyyolee magaalaa guddittii gartee kaabaa biizinesa bareedaa qabdu daangaa walitti dhaabbattu Keeniyaadhaan biyya Mooyyolee san Soomaaliyaan akka fudhataatiin jirtu gabaafamaa jira. Kun nu harkaa ba'ee jechuun uummanni keenya uumaa harkaa hin qabu kan miidhaaf hedduu saaxilamaa akka jiru saamamaa akka jiru gabaafamaa jira. Kanumaan wal qabatee komiin uummanni dhiyeessaatiin jiru
mootummaan keenya durii OBDO'n miidhaa uummata isaatii malee furmaata uummata isaatii akka homaa hin baane gabaafamaatii jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya OBDO'n duraanuu muka qottootii jedhani kan ittiin jallifatanii fi kan ittiin qajeelfatan yookaan ulee uummata saba biraa waan taateef duraanuu qajeela akka hin deemne dhaga'amaatii jira. Uummata OBDO jechuun ka durii Oromiyaa cabsaatiin bule ka ammas cabsaatiin jiru jechuun maraa amma daangaa dabree akka dubbatamaatiin jiru dhaggeeffamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhaabi Soomaaliyaa gugurdaanii fi xiqqaanis dhaabotiin siyaasaa gugurdoo walitti dhuftee Dirree Dhawaanis kenna akkasuma Mooyalees kenna ni fudhanna magaalaa teennata duriitii jechuun gabaafamaa jira. Garbara sabana bulchiinsaa Abiyyi Ahmed miidhaan uummata irra kagahaatiin jiru bara Yaadig, bara Hayila Sillaasee akkasuma bara Dargiitis bara gartee Hayila Maaramis kunin mudanne jechaa akka jiran dhaga'amaatiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya uummanni Soomaaliyaa kun uummata dachii namaa saamu waan taateef uummata miidhaa irratti namatti gartee saaxilu waan taateef akkasuma uummata namaaf hin naaru osoo hin qabne akkasuma uummata meeshaa isaaniitti amanu waan taateef kanaafuu uummata keenya kabajamoo fi jaalatamoo daangaa keenya akka kabajan kun gabaasa kiyya kaasumaan isinii dabarsa jechuudhaan dhaga'amaatu jira. Akkasuma qeerroo Oromiyaa fi qarree Oromiyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya daangaa keenya akka eegannu daangaa Mooyalee akkasuma Aanaa Madda Walaabuu akkasuma Dirree Dhawaa Oromiyaa bahaa guutuun guutuutti akka dhuunfattee Oromiyaa jala galtu dhiibbaa akka goonu gabaafamaatu jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya miidhaa keenya kan nurra gahaatiin jiru akkasuma dachii keenya kan saamamaatiin jiru akkasuma nama keenya kan reebamaatiin jiru akkasuma nama keenya kan ajjeesaatiin jiran kan Soomaaliyaa keessatti miidhaa irra gahaatiin jiran Soomaaliyaan ammoo akka feete nurra godhaa jirti daangaa keenyas jechuun komii uummataa dhiyeessaatiin jiran jechuudhaan gabaafamaa jira. Kanumaan wal qabate Soomaaliyaan Itoophiyaa keessatti argamtu daangaa Oromiyaa cabsitee akka fudhataatiin jirtu akkasuma magaalaa Oromiyaa guddittii Dirree Dhawaa Oromiyaa bahaa akka fudhataatiin jirtu dhaga'amaatii jira. Kanumaan wal qabate kaatibaan magaalaa Dirree Dhawaa dubbii tana hin dhageenye moo maaliif akka callise gabaafamaatiin jira. Gaafiin tun keessa deebitee akka jalaatiin jiran wanni amma hidda godhatti boru hidda lammaffaa waan baaftuuf amma ofirraa dhaabuun dirqama waan taateef kabajamtootaa fi jaalatamtoota qeerroo Oromiyaa kaabaaf kibbaan akka daangaa keessan kabachiistan isiniin jennaan. Fakkeenya yoo fudhanne daangaan biraa akka Tigraay, Amaara, Beenishaangul akkasuma Soomaaliyaa akkasuma Affaar daangaan isaa ejjata tokko yoo dabre lubbuu isaanii akka wareegan ni beeynam. Haa ta'u garuu daangaa Oromiyaa gisee akkana saamamu gisee haga fedhame irraa muramu muriinsa darbanii hanga magaalaa fudhatanitti garuu uummanni keenya calliseetiin laalaa akka jiru gabaafamaa jira. Maaliif kufta yoo ka jennu taate mootummaan amma biyya bulchaa jiru mootummaa gartee uummata Oromoo himatee uummata Oromoo miidhaa jiru waan taateef kanumaaf uummanni sobamee hagammaa callisaa akka jiru gabaafamaa jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya magaalaa teenya akka itti deeffannu daangaa keenya akka itti kabachiifannu walii galteen wal mari'annee akka sochoonu isiniin jechaa asumaan kun dhaamsa kiyya isiniin jechaa.